Ashamaa harka funee akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabne simbiraan geenyaa oduu faana kasfaana turu anqaxalee keessaniif tudha. Oduun gafootan kolleejiin Kanenus barattoota muummeewwan barnoota garaagaraan barsiisaa ture 450 ol eebbisiisee jira. Oduu bal'inaan hagayya 26 bara 2016 bulchiinsa magaalaa Asallaatti kolleejiin Kanenus barattoota muummee barnoota garaagaraan barsiisaa ture 450 ol eebbisiisee jira. Kanaan dura kolleejichi bara 2007 kan hundaa'e yoo ta'u yeroo sana barsiisota 2 fi barattoota 50 kan hundaa'e yoo ta'u bara kana garuu barattoota 450 ol barsiisee eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kana irratti keessummoonni iddoo garaagaraatirraa affeerrama sirna eebbaa kana irratti argamanii hirmaataniiru. Kabajamoo obbo Simees Aggaayee kantiibaa magaalaa Asallaa, kabajamoo obbo Admaan Hajii paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Asallaa, akkasumas kabajamoo obbo Nuuraddiin Qaadii hoogganaa itti aanaa Baratoota Oromiyaa fi hoogganaa damee leenjii kabajamoo obbo Abdullaahi Hamoo itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Asallaa, kabajamoo obbo Admaasuu Dirribaa hoogganaa olaanaa kolleejii Kanenus fi pirezidaantii mana maree daldalaa, kabajamoo abbootii amantaa fi kabajamtoota abbootii gadaa, akkasumas kabajamtoota barsiisota hooggantoota kolleejii Kanenus fi akkasumas kabajamtoota maatii eebbifamtoota fi eebbifamtoota kolleejii Kanenus kan bara 2016 sagantaa eebbaa guddaa kana irratti argamanii eebba kana hirmaatanii jiru. Kanaan wal qabatee barattoonni kolleejii Kanenus qabxii bara kanaa sadarkaa TVT fi sadarkaa digiriitiin qabxii waliigalaa 3.99 galmeessisanii jiru. Akkasumas bara kana kolleejichi carraa bilisaan barsiisuu barattoota 65 bilisaan barsiisee jira. Oduu weetawaa bifa kanaa qabadhe akkasanii dhiyaadhuuf TikTokii koo like, follow, repost, copy link gochuun nu cinaa dhaabadhaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Waan nu dhaggeeffattaniif horaa bulaa deebana. Kabaji keessan guddaadha. Eebbifamoon keenya baga keessanii guyyaan irraa kuni gammachuu keessanii baga gammadanii hundumti keessanii baga